ammas waan takkaan isinii erga dubbiin gibira human right watch Itoophiyaati fi kun hundinuu Jaawar Maammadii addunyaan guutuun ijjite booda Haadiree gadhiisanii jiran ummata keessa mee gibira hangam takka isinirraa fuudhanii wanni biiroon galii jettuu fi wanni gartee ummanni himatu walid dhufaan jirtu mee eenyu amannee eenyu dhiifnaa ja'aniiti gartee dubbii gamaa gamana oofu jiranii jechu ummanni Oromoo if eeggannoo godha video tiyatana share godha nama hunda biraan ga'a if eeggannoo godha gibirri qaallichi gubbarraa quban qabne kan amma Haadireen isin keessa deemtee qorattu tokko hin jirtu isiniif nima fakkeessuudhaaf qorannee gabaasa dhiyeessine wallahi billahi lal rabbii tokkichatti zikhad wadallimma inni Oromiyaa irra kaate kun hanga nugustichi gubbaa wish juuni akkanatti sossoo taa'ee bishaan isaa dhugu marga duran naqan nyaachuu sigale ajaja bichaa eeggachuu malee watak wanni isaan alatti isaan duubatti godhamtee amma gartee nama bobbaasanii akka mootummaa ummataa dhimmamu akka mootummaa ummata dhageeffatu if godhuudhaaf arra udaan garabbaqanii Haadireen ganda keessa deemtee waa khadabtu kana ummanni keenya dhugaa seehee qabsoosaa tan itti finiinsee gaafii isaa tan gaafachuu eegale adda dhaabnaan kasaaruuf teessa ana rumaan siihim igale amma dheengadda waboo sanyii galche ja'anii galuu jirtu tana isiniin nyaachisuu deema yaa sheekha kunoo ummatarraa maallaqa guuraa ja'anii nuun ja'an ja'aniiti sabboontonichi keessa jiru natti as ergee jechuudha an dafee ol baafnaan dubbiin sun dhaabbattee jechuudha wanni nan ol baase numa dhaabbatti wanni nan dubbadhe numa dhufti sigale gibira kana isinii kafaluu taa'a gibira naannoo Amaarri gibira qarshii takka kafalutti hin jiru Tigreen kafalutti hin jirtu naannoleen Itoophiyaa sun gibira laala hanga limiitii ummataatiin kafalu jiranii jechuudha gibira kana Oromiyaa kafaluu ta'a keessattuu Harargee Jimma Baalee jeetiin haasee jechuudha bakka isaan irratti xiyyeeffatin isinii mee jechuudha gibira kafaluun dhugaadha yes gibira kafaluun garuu seeraa fi heera mataasaa qaba galii ummataa laalameeti yoo galiin ummataa ol kaate gibirri jala ol kaa yoo galiin ummataa gabbu'aa ta'e gibirri gabbu'a faallaa biitti teenya immoo galiin ummataa gabbuute gibirri ol ka'ee jechuudha faallaa dhabar addunyaan faalla jirra beekadhu nuti addunyaa wajji jirra sitti hin fakkaatin sigale amma san sumaafiin dhaama Haadiree bobbaasanii jiran amma Haadireen gandarra deemteeti biiroo galii dhayitee kijiba bar investigate goone maarree goone ummata keenya dhageeffanne sigale ja'aniiti gartee kijibaaf ummata keessa yaa'u jira ummanni keenya if eeggannoo godha wanni qaallichi quban qabne tan wadaltichi inni Oromiyaa irra kaate kun isinirra murteesse tokko hin jiru annaman juuni wadalaan jaani sigale amma wadalli sadarkaa qaba sigale wadalli kun bakka hedduu qoodamaa jechuudha amma nugustichi wadalticha isaa kana gaddabarsa wadaltichinis wadala xixiqqoo gaddabarsa wadalli xixiqqaanis nyagoo xixiqqoo wadalloonni kun sadarkaa qabanii bar nyagoolee janiite uggii dura dardaruu deeman jechuudha sigale amma warri baadiyyaa keessaa deemee ummata rakkisu kun ka ummata cinqu kun sigale waxiin dhuynee boorciin baafne wadala nyagoolee jaaman sigale khara aanaa fi godinarra jiru kun wadalloota jaaman kammoo qaallicha nugusticha jalatti olliyaatu kun wadalloota jaaman wadala qaaqa sigale beera garaa gurguddoo kanaa fi sigale Haadireen garaa gurguddotamma qaallicha jalaa waxii dhuydutun wadalloota jaaman sigale wadalloota kana gaddabarsaa jechuudha wadalloota qaaqaa kana gaddabarseeti wadala xixiqqaa fi nyagoolee ganda keessaa kana gaddabarsitii jechuudha so saniifu an gaafa dubbiin nugusticha bira kharoorri tumamu nageeysi jechuudha ansiininga wanni inni quban qabne ta wadalloonni miskiinni gartee namni qoonqoo duru guurutun sirratti fe'u takkalleen hin jirtu
gidiraa Oromoo irra deemtu dhumaatii abbootii gadaa buqqaatii Oromoodha tan namichi hunquban qabne takkan jirtu jechuudha. Ajaja gubbarraa horee nageenyaa jee inni diriirfate. Sigalee tanaatu raawwachaa jira jechuudha. Tanaatu raawwachaa jira jechuudha. Ati hoo maal jedhamta? Nuti dur wadala isaa turre. Amma sheekkaa butaati dur wadalloota nuti wadalloota fincilee jedhamna sigalee. Amma yoo sheek harree gariin garree ati harree yoo ba'aarra kaanis numa deemtu takka harreen gariin si dhiitti nuti harree nama dhiittu san taane sigalee. Ati hoo maal jedhamta? Gaafii akkana nama hin gaafatina. Amma haasawutti hin jiraan dhiisa sigalee. Nuti wadallootii finciltee jedhamna sigalee. Ta nama dhiittu san gartee sigalee. So saniifuu wadallootiin sadarkaa qabdii jechuudha. Wadallootiin sadarkaa qabdi. An amma gartee dubbiin badde jee ichi keessaa hin baasu. Maaliif waan kana mata dureedhaan deeggaraa turre, mata dureedhaan itti lafaa turre waan ta'eef qaallichi dhukeessaa wadallootii finciltu tana dhiiseeti wadalan dubbanne qofa guura jira. Kan dubbanne qofa. Sigalee. Amma wanni isa jala yaa'u jiru tana sigalee. Wadallootiin dubbanne jechuudha. Ba'aa fedhirra kaa'us gartee dhuufuu facaasaatuma yaati malee tan dubbanne jechuudha. So saniifuu ifi eeggannoo godhu ummanni keenya gartee mootummaan keenya nu dhagahee maarreen keenya nu dhagahee jettanii gartee waa hedduu gadi yaa'ina ifi eeggannoodhaan maaliif eenyu ummata kana keessaa dubbata eenyu ummata kallattii kaa'uu deemaa jechuun ciisin godhuudhaaf ifi eeggannoo godha sigalee hoggii dubbattan hoggii haasoytan gamaa gamana laallachaa namichi laal waraabessa madaa'e waraabessi yoo madaa'e waraabessi yoo du'aa kee ciniinee sirra du'aa jechuudha. So gamaa gamana laallachaa hoggii dubbattan dubbadda wanni inni quban qabne ta'e isinirra dabalamteen jirtu. Wanni arra gartee biiroon galii quban qabne ta dabalamteen jirtu dheengadda warra gibiraan tokkoffaa beeyanii badhaasa kennuun turre inni. Warra gibira galchuudhaan tokkoffaa beeyanii badhaasa kennuun turre. Abalu tokkoffaa goona godina kana tokkoffaa goona maarree tokkoffaa goona jettee khaadireen anamma dura nama jaartii lama qabu yoo inni qaraxa irraa isin hin gaafatin isin jechuun turre. Gana isin gaafachuu ta'a ganaa kafaluu teessa yoo mormachuu baattan yoo falmachuu baattan tanaan ganuma dhaabeetiin ittiin deebi'a sigalee maallaqa ummata walloo san ni dubbanna saniiti rakkoon hin jiru. Ummanni keenyaas ni jarjartalla sheekha jettaniitis naman amanina ustaada maarroo miitiqish obboleessoo namni hoggii maallaqa guddaa kana arga laal oppiidiyoon tun akkamsi gooti mee wayiin isiniima histirii ajaa'ibaa takkaan isinii hayyoota keenya kana wali qabdeeti asii hagalee fi habiyya jiru kana wali qabdee kam gooti doolaara kana mana guuteeti qaallichi wadalticha isaa guddaa Oromiyaa irra haate kanaan erga deemulaa irraa banii doolaara kana agarsiisii jaan sigalee. Namni hoggii doolaara kana arge albaatii fi qabuu hin danda'u qaamni kun guutuun haazaa kulli jazadul ishq jaana rabni sigalee walgadhiisee jira qaamni isaa walgadhii namni hunfirra fincaana hunfirratti alba doolaara waan akka sigalee obboleessoo sheekha jettanii nama hoofiyaa firra guureeti yaa Oromoo rabbii sodaa laal nama kan kabanyuu fi nama wal kabanyuu hunda wal afaan nuuf dawwanni isin dalaytan sigalee. Sheekotiinis hoggii gartee maallaqni harka guutee miliyoona jetteechi gartee sigalee jechootan Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam subhanallah jechoota rabbii guddaa kananiin toobadha jaa irraanfatee jira buleessu. Hoggii maallaqa guurtanis eeggadha please. Warri maallaqa sigalee warri maallaqa guuru hunis please. Sheekotii keenyallee dogoggora namni hoofiyaa kan akkana godheetuma si jazada jismi hunfirra fincaanaa hunfirratti albaasii galee maallaqni kun adeeroo nama hedduu wal dhorka sigalee nama hedduu wal dhorka saniifuu maallaqa sigalee miliyoona 50 ol maallaqa walloo ka nyaatame eessatti ka nyaatame eenyu ka nyaatame
nyaatamuu qofaatu gabaasni nagee arragaan ala namarratti hin bobbo nyaatamu sheekha maallaini walloo nyaatame ol darbiinaan jedhan sigale madda amanamarraa dhufee jechuudha. Nyaatamu nyaatamee jira jechuudha. Eenyu ka nyaate eessatti ka nyaatame sigale qorachaa jirra irra geenyu sheekka abbutaa qabatee dhufa hangaan qoradhu qaama kanan juu mootummaa sawaaniin isaa murmuuf jecha isaanin juu khaanis waanin gartee annama tokko ni murma jechuudhaaf haqaa alarratti duuluu jechu soo saniifu qorachaa jirra naa obsa sanoggii qorannee irra geenye asumarra waliin dhufnee haasoinaa jechu garuu wanni isin hubachuu qabdan maallaini warra wallooti hospitaala jaaruu ja'amee lafa kaame yaada kana dura na jala seentanii ilaaluu dandeessa walloof hospitaala jaaruu wallo adaamaa fiduu ozoon hin taane ichirraa baadhannee affaar keessa baafnee maallaqa baafnee osoon adaamaa finfinnee wallaanuu hin taane hospitaala akka adaamaa hospitaala akka finfinnee walloof jaaruu qabna jeetiin yaada kana dura naaf barreesse jechuudha. Soo saniifu yaadni sun fudhatamee sadarkaa miliyoona 50 walii qabuudhaa karaa imbaasiitiin karaa diipiloomaasiitiin karaa waa hundaatiin walii qabame maallaini kuni bakka takkaa dhufnaan liqim tahee jira jedhanii bakkatti liqim tahees qorachaa jirra akkumaan irra gaheenin sheekka abbutaa sagalee uummataa ta'e eega jenne gaa isiniin gahaa jechuudha. Abba feete yoo taate isiniin gahaa jechuudha. So kanaan jeetiin haala yeroo kutee kitaaba obbo Jaawariin xumuraa jechuudha. Haala yeroo jetti haalli yeroo akkuma beekamu ammaan dura mootummaan keenya ka'amma aangoo qabu nugustichi keenya kun bishaan bahar isinii fide sabbar zeena sigale faarsee bulaan kun makiinaa piipii beerri kulla gurguddaan akka marmeelaa kun huccuu kana fikkaa hellaa ceehuu hin dandeenye kun haa viidiyoo irratti nugustichi kun naarkuu jaanii sigale kunni uriyaa kunni iyyaa kun TV'n ibsa kenna sigale wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya rabbi sigale waan maaka an dhugatti ummata kana kallaalee ummanni kun dhiiroo sammuu tanatti jijjiiramoo sammuma waa yaadduutu keessi dhugatti garaan hangan takka kana nama godhaayi yeroo takka bar teessee ifa ajaa'ibu qabda bar dhugatti garaan hangan takka waan gartu sammuu hundas siduuchaayii je'eetiin ajaa'iba natti ta'e jechuudha. Akkuma beekamu kabajamtoota daawwattoota kiyya gaafa san namni ol bahee jechaan anjeen yaadatta yaa nugusticha keenya manzaraa wadalloota keetiin laaltu kana firraa baasi manzaraa ollaa keetiin laaltu kan Afrikaan laaltu kan addunyaan laaltu kan Awurooppaan laaltu adda addaan qopheeffadhu je'eetiin haasawee jechuudha. Ani ilma Harargeetii dhimmi bishaanii sun osoo dhufe Harargee keessa dabree waan deemuuf Harargee fayyadama namni na dura waan san deeggaruun jiru jechuudha. Akka Oromootti illee namni na dura deeggaruun jiru dabarsiitii akka Harargeetti illee nuu fayyadama waan ta'eef waan san namni na dura deeggaruun jiru sila. Osoo waan qabatama taatu taate osoo waan lafa qabatu taate osoo waan mariin hojjetame taate osoo waan ilaaf ilaameen hayyoonni mari'atee taa'ee murteesse taate namni na dura deeggaruun jiru jechuudha. Itti aansuudhaan namichi kanuma lafaa utaalee mul'ataanii waan dhufan je'eetuma waa murteessa malee nama tokkoon hin mari'atu kun isiniin je'ee ture. Gaafa innis waaquma galatoonfachuu malee maal goona? Faarfannaa waaqa galatoonfachuu malee maal goona iyyuu nu baasi gaa. Waaqa galatoonfachuu malee maal goona? Waaqa galatoonfachuu malee maal goona? Faarfannaa kana nu baasi. Abbaa filmii Shaarukaan keenya bar Shaarukaanii ni dalagaa bar filmii tana ni beekaa yabbule. Inni silaa bar inni osoo wahuma filmii tana dalage wallahi aktara ittiin tokkoffaa addunyaatti namichi kun bar position isaatiin ala taa'u jira bar. Bakki sun dhugaa fi kijiba wal keessa mayitee oofu barbaaddi malee filmii qofaan hin geggeeffamtu bakki inni taa'e sun wrong position.
والله فيلمي خنا دلقودان برا ما دلي مسوما فينفني كوريدري ماري جينيتي فوتوشوبي خنا تولجي غرسيسو خان نمني فينفني دكه سبو فينفني تي في رغرو اتياس دولني شيخ فينفني تي في رغرو في تند خيسي جرو ولدا ديرو امريكا را دفنمو اوروبا را دفنمو تنافي جيتي نملم براتيني تنا ابدتني قلتني تمدان جنسي diaspora خي غازي قالوا خنا دولني تيجي يا ابو انتو على فرد دنجرتو كم جانسي قال چلقيتنا سيغله بليچيتا فيلمي دلغودان الناس لا نمبر 1 شاركوان كينيا خراتو كفراتي يغله نمكنا قباچون غاري بكدو شاركوان كان غرو دوغوري كينيا مال غون بكا اساملتو ديفني بكا اساني مل كيني إني بكا إساملتو سن بكا إساني مل سن تايتي هجي سا دلغو جراجة شو فيلمي أجايبا وغي دلغو نمني بوتوم بهي واقع غلطون فتشو مالي مالين قد أغين نجو هاش لأني بحر ديمان أركب مارين أركب أبو إيسا وريتا مينيسوتا تنا بيبين تيني تجالن كياتا كوكندلا دلغا ديفتي خراخنا رباتي أبو ربي جا نمتش خنا ولمان ديغرو تري عمل ساتي ولمان بين واحد دول امباف نجنيتي ولين وادا قال لي وادا ابنا مير بسودا عمل ساني بيتني دو نورينا دلغات يسن سندلغدا اوفر تايم دي يسن سندلغدا يوزون انكرلو اتني جلتي يعني اوريا ختني اتي بدي اتي جلتنا انجنين ندغودي دي اوريا ختني اوغسين اوروموتين يجي فيديو رتلبه يو إني وان كانت ملكا إني سنين جابس مالف نيم بيخان بيبين كدابا خين زيالي وان إسين تاتين بيخان دابا مرين كم دابا إلا فلامين كم دابا يوان تكمنا بريدا تكبرو في منكرا جارو قبنا جيتم أمو مخي دچي قطو أكمي جارة مالين جارة يوم جارو يقلا يوم تمر خرور يلم وني خرور يلم دابا خرورن قبني سيل ميدابا وغين انجو اتي درانو شيطانا سيسين نانجني اوريا فتني ورما غيس بحر لالمه برتنافين سمو مت ايثيوبيا مالجي ورما غافس بحر اركنجي جي الل جوتو ار غافس حسن شيخ عرب سوتري شيطان تيجا باخو ماري مراتا خنو برايم مينستير امتي بريزيدنتي مي اكتيفيست جچون انتري مينستيري حاجي على ايثيوبيا كم جچون تري ابو هو عمل اكتيفيست مجرى مالي عمل موتمان قبو جچون تري يادتني مي انيو تو عمل اكتيفيست ما قبو انيو عمل شاروخان قبو انيو عمل با فيلمي قبو مي حسن شيخ مو نغستي خينيا خنم دغا ربي ولتي منامي مي انيوتو عمل فيلمي قبمي اسنما مرتيسا انتني سني فيندي اكن جيچو ترني جيچو هوغي شيخ ابوت انا مال فرتي سدغودمنا ميديا سرت تلبه يو وني خمل كويتي عرب خير عارفين سنه بكيساني سني زيل وني خون ديمتي وهما غافس سومالين جترت عمرمتي جيجو سومالين هيرا في سيرا الدنياتين إثيوبيا بشان أوركتشو هندنديسو الدنيا ترديبا قد يو هيرا في سيرا ديمتي خان إثيوبيا غافتو تاتي هيرا في سيرا الدنيا خطومامي جرو جرا قيسان دركسيسي بارا خانك إثيوبيا فيدمتو قدو دندو هيرا سنتو جرا سيقل إني منظراس خنوان في الرمبافني منظرو ما ودلوتا ساتي اللالون أمريكا لالا منظرو ما ودلوتا ساتي اللالون أولا لالا منظرو ما ودلوتا سالالون أفريقيا لالا منظرو ما ودلوتا سالالون أوروبا في إيشيا خنهون دلالا جيجو منظرا ودلوتا خيلال تو في منظرا نوغنتوتا الدنيا تلال تو ولد قدردو يا أبا فيلمي يوغي جنون ندي دي جيجو ديمي سبرزينان سن سبرزينان اغياتين تم فرمامين تم رمي وان نتغافز جيجو انتوريس سيجل
hayaga lubbu meeqaa waan kana iddubade diplomaasii meeqaa tubiyyatti mancaate kanaaf itti gaafatamaan eenyu lubbuu baddesaniif Eltiraan gaafa sirraa kaateeti hariiroo Itoophiyaa wajji qabdu shakki keessa galchitee kaawwee galte Masriin gaafa sirraa qabdeeti biyyoota ollaa kana harka naqachuu eegalte diplomaasiin Itoophiyaa caccabaa badaa anniisaan gartee wadalloota keetii akkasitti orihee makiinaa piip godhee qiyaamaan uqaa'ee socho'uu dhoorkee karaa cufee way bishaan harkan way maarree harkan way qabaa gannadiisaa huy jee qiyaamaan nu qabatte sun anniisaan dilla saniif itti gaafatamaan eenyu lubbuu waan kanaan baddeef itti gaafatamaan eenyu angaafasiin ummanni Soomalee keessa jirtaniif eeggadhaa sheekotiin Oromoo bahaa dubbadha sheekotiin Soomalee dubbadha nuufi mootummaan kun wal adda ja'a dubbadha jeetiin dubbachuu ture gaafas ni yaadattani sun hundinuu Oromoon silaa'u qooda walii kaa'uun barbaaddu malee guutuu yaadattan akka yaadattan nin beekasi qooda kaa'uun barbaaddu silaa waan kanamma namni biroo faan jee barabalu kana nuun jechuu ture jaansii galee silaa osoo an jechuu waadde namni biroo jee barabalu kana jechuu ture amma gibirumaan anfalmuu ture raayyaa ittisaa kaniin raayyaa hir'isa biyyaa jee maqaa hundatti baasuu ture gibiraa fi gibiraa jee kaniin maqaa itti baasuu ture amma nama eenyutti faarfama kabirootti faarfama sokke wanni itti faaruu barbaaduuf miti ummanni kiyya sagaleen isaa dhagayamuudha kaayyoon kiyya takkitti tana qofa maallaqa isinirra hin barbaadu faaruu teessan hin barbaadu sagaleen teessan dhagayamnaan alhamdulillahi rabbil alamin abbaan fedhe haadha geessisu sigale tanaan kaayyoon tiyya guddoon sagaleen tiyya naa dhagayamu gaafas gabbaheetiin ifi eeggadhaa waan kana gartee qorannaan ala murtooyte waan beekumsaan ala murtaaye waan gartee arra ozoon hin taane boruu hullaallee sigale waan fuuldura laaluu dhiisi waan boruutu nama laalini waan kana murteesse wanni kun itti milkaa'amuun teessu keessattuu gaafas wanni inje ummanni keenya ka Soomalee keessa jiru if eeggadhaan jee ture akkasumatti ummanni keenya kan miskiinni distii jaraa dhiqee jiraatu mana gandaa keessa dalagatu ka ooyiruu jaraa keessa qotatu cafaqamu ture okkee kanaaf itti gaafatamaan eenyumma meenaa him jira namni gaafii kana mootummicha sanii dhiyeessuu danda'u jira hin jiru jechuudha duraan maaliif farramte amma maa garagaltee silaa osoo mootummaa ummataa taate silaa osoo mootummaa namni itti dubbatuu danda'u taate sigale arra gaafiin kun itti ka'uu qabdi jechuudha baarri diimaan dheengaddaniin fide jette meerri gaafiin itti dhiyaachuu qabdi jechuudha haya Soomaleen tun takkaa soo Hassan Sheikh Aljazeera roggi dhaqees Itoophiyaan mirga qabdi baara harkachuudhaaf garuu karaa seeraatiin ta'uu qaba arra deemee daangaa Soomaleeniin kabaja sigale waan Soomaleen jette hundaniin godha bishaaniin harkadhaa jee hagana duraanis tana mirga qaba sigale yaa khazzab yaa buleesoo wahuma akkam rabbiin biyya san qabachiise awwan rabbiin mee namni namichi ka fedhe haa ta'u ummatuma akkamiitu wadaluma akkam harree akkamta sammuu waa takka yaanneetu sigale hoggiinni yaajeeniyyan hoggiinni usaajeenii usan hoggiinni rafaajeenii biyya guutuu kas godhee guyyaanan siinjuu hojiidhaan harkaa jirta jechuudha sigale mee maaltu dhufemma Soomalee waan jettu san hunda guuttattee jechuudha ammaas dabarsi kunu arra break news firmaan inni Soomalee guddoo wajji farrame amma Soomalee laanti kee hargeessa keessa namni keenya arra cafaqamuu eegalemmaas yaa gantu yaa Oromoo gantu mootummaa keessan ka Oromoo qiyaamaan nu qabattee bar
bar oromoon namicha jijjiirama kana fiffiduun bar raaduma re'eettuma korbeessa fidhalte bar korbeessi kanuma haati dhalte kana haadha hirriba dhoora kalkan guutuu ni beeban babajee sigal baala gareen turii isaa wanni kun haadha tiyyaan beeytuun korbeessi kanuma re'eettuma korbeessa fidhalte taatee bar oromoo sigal jijjiirama maal fiddii mimicciirama ajaa'ibaa fiddeetu boortaa if keeysee bar oromoo